Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan YouTuberri martinuu beekuu qaban takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota har'aa kana irratti qulqullina viidiyoo akkamiitu YouTube irratti jaallatama. Akkasuma haala kamiin qulqullina viidiyoo sana qulqullina barbaanneen edit goonee save gochuu dandeenya. YouTube irratti haala kamiin jijjiiruu dandeenya ka jedhus bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kamiyyuu yeroo taphachiiftan mallattoo settingii gubbaa irraa qaba. Yeroo isin mallattoo settingii gubbaa irraa tuutan quality jedhee ofirraa qaba 360 400 waan akkasii jedhee fida. Quality sanarra yeroo tuutanii gara fuula duraa deemtan jechuudha. Mallattoo settingii tuutanii quality irra yeroo tuutan auto jira ka jalqaba. Qulqullina autoon kun akka networkii keessaniitiin qulqullina viidiyoo sanaa gadi buusee isinitti agarsiisa. Autoon sun yoo networkiin keessan bareedaa ta'e bareechee qulqulleessee isinitti agarsiisa. Yoo networkiin keessan dadhabaa ta'e gadi buusaa jechuudha. Amma qulqullinni viidiyoo kana haga 360 miti garuu 360 godhee jira. High picture quality immoo ni jira. Sun immoo qulqullina bareedaadhaan viidiyoo ilaaluudhaaf achirra kaayyatamaa jechuudha. Data saver ni jira. Yoo data qusachuu barbaadan qulqullina gadaadhaadhaanis viidiyoo daawwachuu dandeessu jechuudha. Dabalataanis settingii haaraa tokko dhimma qulqullina irratti fidee jira. Sanas waliin ilaalla. Advanced kun qulqullina viidiyoon sun ittiin hojjetame guutuu isa ilaaluudhaaf kan gargaaru yookaan immoo irra kaayyachuudhaaf. Advanced sana yeroo tuqne amma 360 irra jira qulqullinni viidiyoocha gadi bu'aadha. Kanaafuu advanced tuquudhaan jijjiirrachuu dandeenya. High picture quality irra yoo keenye immoo settingii sana tuquudhaan high picture quality jettu kanarra tuqne isa lammaffaarra yoo keenye qulqullina bareedaadhaan viidiyoo ilaallannaa jechuudha. Autoon garuu akka networkii keenyaatiin gadi buusee ol baasa. Kana jechuun viidiyoodhuma daawwataa quality irra tuqna advanced irra tuqne qulqullinni viidiyoocha guutuun isaa haala kanaan dhufee bahaa jechuudha. 444 240 360 jedhaa deema. Kana jechuun 444 yoo viidiyoo hojjettan viidiyoon keessan du'aadha YouTube irratti jaallatamaa miti jechuudha qulqullinni isaa dadhabaadha. 360 irra jira amma networkii waan dadhabaa ta'eef. Kana jechuun osoo viidiyoochi 360tti qofa hojjetame viidiyoochi dadhabaa tahaa jechuudha. 480 jira 720 1080 qulqullinni isaa yeroo baay'ee viidiyoo YouTube kan isin hojjechuu qabdan 720 oliin osoo hojjettanii baay'ee bareedaadha. 720 isa jedhu oliin jechuudha. HD dha sanaa ol akka jiranu 2K 4K 8K ni deema jechuudha. Garuu mobile irratti haga 4K ti. Qulqullina kana haala kamiin tartiiba kanaan fidee asitti nuu baasuu danda'a. Kan nama baay'ee haga 360 qofa haga 480 qofa. Garuu 720 oliin hojjechuu qabdu jechuudha. Kanas isinittiin agarsiisa. So namni tokko yeroo viidiyoo YouTube irratti fehu 720 ol osoo ta'e baay'ee bareedaadhas jaallatamaadhas. Kanammoo viidiyoon taphataaruurra tuutu sanaan booda mallattoon settingii asitti isinii dhufa. Mallattoo settingii sanarra tuutu kan namaas ilaaluudha. Quality ka jedhu kanarra tuutanii quality irra yeroo tuutan wantoota kanatu isinii ba'a. Yoo qulqullinaan bareechitanii daawwachuu barbaadan isa lammaffaa isa gidduurra high picture quality isa jedhurra kaayyattu jechuudha. So haala kanaan qulqullinaan viidiyoo bareedaa daawwachuu dandeessu. Viidiyoo qulqullinaan immoo haala kanaan tartiiba kanaan haga 2160tti qulqullinni keessan qulqullin viidiyoo keessanii akka inni isinii bahuudhaaf jechuudha. Yeroo save gootanu haala kamiin akka save gochuu qabdanis isinittiin agarsiisaa jechuudha. Salphaadhumatti settingii keessa sirreeffachuu dandeessu qulqullina viidiyoo yeroo daawwattan keessattuu kabarumsa qulqullinni isaa gadi buunaan barreeffamni mul'atu waan ta'eef qulqullina high picture quality isa jedhu lammaffaarra kaayyattanii sirriitti ilaaltu. Viidiyoon tokko immoo haga 720 qofatti qaba. Maaliif yeroo save godhamu waan 720 save godhame profile irra tuqxanii settingii keessan irra tuquudhaan setting ka jedhu keessa erga seentanii booda video quality performance ni jira. Yeroodhuma tokkos eeyyamachuu dandeessu. Video quality performance ka jedhu kanarra tuqxanii lachuu ka wifi's ka datas yoo barbaadan ka gidduurra kaayyattu jechuudha. Isa jalqabaarraa kaaftanii isa gidduurra kaayyattu yeroo mara viidiyoon qulqullinaan isinitti dhufa. High picture quality isa jedhu isa gidduu kanarra kaayyattu jechuudha. Inni gubbaa ka networkii data yeroo fayyadamtan jechuudha. Data save gochuu dandeessu qulqullina gadi buusuudhaan. Video quality wifi's akkasuma gidduurra kaayyattu jechuudha. Kana jechuun wifi dha yeroo viidiyoo daawwattanis akka inni qulqullinaan sirriitti isinitti mul'atudha jechuudha. Qulqullina isa dhumaatiin. Kanaafuu qulqullinni viidiyoo YouTube irratti haalaan barbaachisaadha. Kanaafuu
yeroo viidiyoo save gootan immoo qulqullinni keessan kun akka inni haga 720 dhufee bahu akkasuma akka inni 1080 bahus haala kamiin akkasiin gochuu qabdan isinitti agarsiisuu deemaa jechuudha. Akkasuma seetingii naaraan itti dabalame egaa piroofaayilii keessan irra tuqxanii seetingii tuquudhaan haala salphaa ta'een akka nuti qulqullina filannu nu godhee jira. Seetingii kana tuqxu sanaan booda erganne akkanatti fuulli kun isinii banee booda data saving ka jedhu kana jira isarra tuqxanii jala kana data monitoring and control ka jedhu jira. Select quality of every video ka jedhu jira jala sanaa jechuudha. Data monitoring and control bakka jedhu kana jala jechuudha. YouTuberii baay'eedhaan hin baafne ta'uu ni mala garuu updateidhaan ni baasa. Kana yoo oonii gootan ka jalqabaa kana yeroo isin viidiyoo tuqxanii taphachiisuudhaaf jettan qulqullina kamiin taphachiisuu barbaadda jedhee isin gaafata jechuudha. Duubatti deebina yeroo nuti viidiyoo tokko tuqnee irra taphachiisuudhaaf irra tuqnu asitti haala kanaan dhufee nu gaafata. Select quality of this video qulqullina viidiyoo kana filadhu. Auto inni jedhu networkii keessa wajjin qulqullina isaa dabalaa hirrata daawwattu isa gidduura yoo kaawwattan garuu qulqullina bareedaadhaan daawwattu jechuudha. Kanaafuu isa gidduura kaawwattanii play yoo gootan qulqullina bareedaadhaan daawwattu inni jalqabaa networkiidhaa wajjin adeemaa jechuudha. Inni gidduu garuu qulqullina bareedaadhaan viidiyoo daawwachuu dandeessu jechuudha. Akkasiin asitti filattanii sanaan booda play ka jedhu jala isaa jira play tuquudhaan taphachiiftu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Seetingii keessaa al tokko on godhattanii high picture quality irra kaawwattanii tuba play tuqxu viidiyoon sun qulqullina bareedaadhaan isiniif taphataa jechuudha. Akkuma viidiyoon qulqullina bareedaan ittiin hojjetameen yeroo isin tuqxan viidiyoo kamuu taphachiisuudha qulqullina bareedaa filadhu isiniin jedha filattu jechuudha. Filannoo jiru keessaa gama profile irra tuqxanii yeroo seetingii keessa seentan jechuudha. Data saving kanarra yeroo tuqxan inni lammaffaan garuu yoo barbaadan irra tuqxanii meegaabaaytii haga fayyadamuu barbaadan itti guuttu jechuudha. Irra tuqxanii meegaabaaytii 100 qofan fayyadamuu barbaada 200 fayyadamuu barbaada waan barbaadan haga barbaadan YouTube irratti hamma kanan fayyadamuu barbaada GB meegaabaayitiidhaan jira okay godhattu jechuudha. Yeroo isin meegaabaaytii 100 YouTube irratti fayyadamtan YouTubein achumaan dhaabataa jechuudha. Meegaabaaytii 200 fayyadamuu barbaaddu taanaan networkii yookaan data qusachuudhaaf asuma irratti itti barreeffattu meegaabaaytii 200 yoo barbaadan 200 jettanii itti barreeffattanii meegaabaaytii irra jira meegaabaaytiin sun yeroo 200 gahe remind isin godhaa jechuudha. 200 fayyadamtee ta'a osoo isin hin beekin daataan keessan isin jalaa hin dhumatu jechuudha. Haala kanaan oonii godhattu waan barbaadan gootanii garuu qulqullinni keessan akka inni baay'atee dhufuuf yeroo viidiyoo editii gootanii seevii gootan kaayin maasterii keessaayis bakka fedhees yeroo seevii gootan qulqullinni viidiyoo riizoolushiniin kun as jira. Riizoolushini kana 720 oliin osoo gootanii bareedaadha. Baay'ee qulqullina qaba 2160 inni gubbaa 4K jechuudha. Ittaanee 1440 jira baay'ee qulqulluudha 1080 jira inni illee baay'ee qulqulluudha. Jarri kana gadi garuu gadaanaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo viidiyoo save gootanu 720 keessanii yoo save gootan viidiyoon sun jaallatamaadha YouTube irratti ni daawwatama. Akkasuma qulqullinni isaa bareedaadha jechuudha. 720 ol warra jiranii warra kaaniin yoo dandeessan tarii networkii guddaa barbaada YouTube irratti fe'uudhaafis akkasuma data guddaa fudhata. Akkasuma yeroo keessan gubaa save gochuudha kaayin maasterii keessaa fireemii kana garuu haga barbaadan irra keessan rakkinan qabu. Sanaan booda gara gaalarii keessanitti save gootu 720 oliin yoo save gootan qulqullinni isaa YouTube irratti 720 jechuudha inni guddaan. 1080 yoo gootanis akkasuma 2000 yoo gootan akkasuma qulqullinni isaa wal dursaa jechuudha. Kanaafuu yeroo viidiyoo save gootan gaalarii keessanitti 720 ol osoo fayyadamtanii viidiyoochi baay'ee jaallatamaa ta'a bareedaa ta'a jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan viidiyoo quality keessa manage godhachuu dandeessu kan namaas qulqullinaan daawwachuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.